Barecha kara karai jarsi bada ate mali में कराने हम वही करे बरेची थी duraan dhiironni fi dubartoonni adda adda turanii amma har'a ifaatu dhaame walirraa fagaatanii dhiiraa fi dubartoonni gamaa fi gamanatti qara'aa jiran jechuudha. Kunoo bakki duraan itti qara'aa turan gama sana ture. Inshaallah du'aayi godhaa fi kabajamtootaa fi daawwattoota keenya du'aayi ajaa'ibaa gootanii fi kunoo kuni markaza xiyyaa akka ijoolleen kun fahamii godhattuutti du'aayi naaf godhaa jechuun amaanaa isinitti dhaammadhaa. Maashaallah jedhame maashaallah. Karai ka Hamza karai darsi godha saatiin ga'uu fayyada darsi godhaatin saatiin dhiyaateera. kun qaraatii halkaniiti. Qaraatiin guyyaas ni jira. Kun immoo qaraatii halkaniiti obboleeyyan islaamaa. Akkasi gaa kun halkan qaraa isaa jirra du'aayi ajaa'ibaa gootan egaa inshaallahu.